Teessanitti fakkaata jaarsa umrii 60 tokkotu jira. Jaarsa kun biyya keessa ganama gara caa isaa deemee odaadha hulaa duraa qaba mana hulaa dura. Garas deemee ganama caati yookaan jimaa hadheessee jechuudha. Achi jala taa'ee mirqaan. Yeroo baay'ee ganama yoo karaa saniin baatu isa odaa isaa jalatti agarte jechuudha ganama. Kana jechuudha gaaf takka hulaa duratti gabbee odaa caa isaa duraanii jalatti amma weegale. Caati kana hadheessee mirqaanee waan ta'u dhabe. Kana jechuudha niitiin isaa jaartiin isaa wanneen akka shaayii kanneen akka bishaanii qabdee fi dhuftee jechuudha. Inni waan ganamaan achi jala taa'uuf kana qabdee fi dhuftee akkana ilaalee isheen kun jaartuma kiyyaa jeedduu takka dinqisiifattee itti bareeddee irra guyyaa keessaa jechuudha. Inni mirqaanee akkanatti kana dhuftee bira gatteesse irra itti buusteef shaayii. Kana jechuudha qaaqudhii mirqaanee akkam jedheen isheeta yaa jaartii kan koo har'aan tana laaqana Ameerikaan naattu qabna akkam jette jeen abduudhaan naasaftamu akkam jetteen abduudhaan zaahirumaan har'aan tana bararuu qabna jeenitu Oromiyaa keessaa bahuudha qabna jeen isheelleen gammaddee hedduu akka dhiiroo akkamitti bararuu yaanettee taateetteen akkamitti bararra jetteen narra dhiisi jeen har'aan tana hammumarraa qabnee bararuudha qabna tayyib akkamitti bararra Nuya sejaan amma sim bararsiisa. Muka kana gubbaa ol baanee bararraa. Hayyeen jaartii isaa dhiibaa odaa guddaa kana mataa gubbaa baasee jechuudha. Odaa guddaa mataa gubbaa wajji ol baanii narra bahi jeen dugda koorretti. Yommuu isheen irratti ol baatu na qabadhu jeen tartiibaan. Isheen akkasitti qabattee jechuudha asirra baate. Yommuu kana barr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 
irraa utaaluun jechuudha kutee meetira 70 dachee kana keessa jechuudha lafa tanatti baa yommuu ta'an kanumaaf jeen akkanaaf gubballaalee bu'inarraa abbaaramtu eelaa nama mana keessaa si qabu Ameerikaa waa bararaa miti hiriyoottan kan koo warreen nama nagyaa fuudhan qaata Ameerikaa bararan na biraa'e